Daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtu bakka jirtanitti kan nu daawwachaa jirtan tamsaasa OMN oduu gammachiisaa qabna. Tamsaasni OMN saatalaayitii irratti erga deebi'ee guyyaa irraa takka jedhee eegalee jira. Tamsaasni kun ji'oota afuriif saatalaayitii irraa kan buufame yoo ta'u, kunis sababaan bu'ee shira mootummaan Itoophiyaa xaxeen akka ta'es beekamaadha. Bulchiinsi OMN ifaajee yeroo dheeraa fudhachuudhaan OMN guyyaa irraa jalqabee saatalaayitii irratti deebi'uu gammachuu isaa uummata isaatiin dhaqqabsiisee jira. Egaan daawwattoota keenya haala isaa hordofuudhaan saatalaayitiin kun garamii fi akkamitti akka darbu kan isin hubachiifnu ta'a. Hagasiifuu numa hordofa. Gama birootiin ammoo jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo arfan guyyaa har'aa wal hubannoof waliigaltee tokko irra gahuun beekamee jira. Jaarmiyaaleen arfan kun adda dimokiraatummaa Oromoo, adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Oromoo tokkoomee kallachaa walabummaa Oromiyaa ta'uudhaan guyyaa har'aa waliigaltee guddaa irra gahanii jiru. Jaarmiyaaleen arfan kun bara 2000 gulantaa haarawaa as erga jalqabee kun kan jalqabaa akka ta'es beekamee jira. Keessumattuu bara 2000 ulfoo yookaan tibboon tokkummaa humnoota bilisummaa Oromoo erga walii galee as inni kun kan jalqabaa ta'ee boqona haarawaa ta'uudhaan uummata Oromoo biratti beekamaa jira. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo kun yeroo gabaabaa keessatti bakka bu'oota koree qindeessituu lama of keessaa ramaduun torbaan lamaan dhufu kana keessatti hojii guddaadhaan akka gabbaa'us beeksisee jira. Manguddoonni Oromoo ji'oota 5 ol ifaajuudhaan jaarmiyaaleen Oromoo kun akka waliigalan kan taasisan yoo ta'u, guyyaan har'aa kun uummata Oromoo biratti boqonnaa haarawaa ta'ee akka mul'ates manguddoonni dubbatan. Bakka bu'oonni amantii garaagaraa irraa dhufanis gammachuu itti dhagame ibsuudhaan gaafiif deebii OMN keessatti taasifameen jaarmiyaan siyaasaa kun waliigaluun isaa uummata keenyaaf ammas hamilee jabaa akka ta'ee fi keessumattuu rakkoo uummata Oromoo biyya keessatti isaan irra geggeeffamaa jiru kan nu yaachise waan ta'eef waliigaltee kanarra geenya jechuun gammachuu isaanii ibsanii jiru. Daawwattoota keenya waliigaltee kana ilaalchisuudhaan jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo arfan manguddoota Oromoo jaarmiyaalee siyaasaa arfan kana waliif fidanii fi akkasumas bakka bu'oota amantii asitti affeerree jirra. Egaa gaafiif deebii isaanii kan qabannee dhiyaannu ta'a. Hagasiifuu numa waliin tura. Jaarmiyaaleen siyaasaa arfan kun ilaalchaaf kaayyoo garaagaraa qaba. Akka namoonni garaagaraatti himaa jiranitti. Fakkeenyaaf tokko bilisummaa uummata Oromoo jedha, tokko walabummaa Oromiyaa jedha. Inni kun ammoo karaa dimokiraatii ta'een biyyattii san keessatti qabsaa'uu fi mirga uummataa kabachiisuudha jedha. Garuu waliigaltee keessan kanarratti isa kana akkamitti tuxxaniiti bira dabartan? Har'a dirqamni itti walii galle uummata Oromoodhaa bittaa sirna abbaa irree TPLF jalaa bilisa baasuudhaan dhumarratti Oromoon eega bilisa ta'e booda eega biyya isaarratti abbaa biyyaa ta'e booda akkamitti bulaa kajuu tarkaanfii itti aantu. Tarkaanfii itti aantu immoo uummanni Oromoo akka murteessu hundi keenya walii galle. Yoomi hojiin kun kan hojiitti jijjiiramee jaarmiyaan kun hooggana tokkoo fi jaarmiyaa tokko jalatti kan waliigaluu danda'u obbo Ibsaa. Koreen qindeessituun hojiinsi akkuma jaalbayyaan jedhetti hojiinsi hatattamatti within maybe torban lama keessatti walitti dhuftee haala waliigaltee kana gilgaaltee akkaataa gara fuulduraatti gama tokkummaa waaltaa tokkotti deemuu dandeenyu akeekuu dandeessa. Dura mootummaan gabroonfataan saba keenya fixaa jiru kun kufuu qaba jennee amanna. Kanatti walii galle jecha. Kana ammoo akkamiin goonaa diiteelii isaa asirratti haasa'uun nama dhiba. Waan walii galle kan ammoo akkamitti hojii irra oolchina, akkamitti hojii jijjiirama. Walii galteen asiin dura godhamaa ture. Hedduu irraa maal baratame kun maaltu adda isa godha fagullee gaafiin gaafatamee ture. Haalli qabatama yeroo bara dheeraa dabree fi haalli qabatama qabsoon Oromoo uummanni Oromoo keessa jiru garaagarummaa qaba. Kun dhiibbaa godha. Jaarmooleen siyaasaallee hoogganni dhaabaallee mataa irraa haga ta'utti haala tokko kan jijjiiramutu yeroo ammaa jira. Hooggana walootitti amanuu barbaachisa. Hayya duree qofaa miti. Namoota adda addaa qofaa miti. Jaarmanni waan kan itti amaneeti bakka bu'oota jila waan kanarra qooda fudhatan bakka buusanii. Jaarmiyaalee siyaasaa kana akka hoogganan hoogganoonni irraa mataa jiran gadi bu'anii komii isaanii gadi fixachuu dadhabuun ammas ufii isaaniitii walitti dhufanii waltajjii tokko irratti waliin dubbachuu dadhabuu fi bakka bu'oota isaanii erguun akka araarri milkoomne fa'a taasisaa jira jedhanii isa kanaan muuxannoolee kanaan dura darban irraa wal qabatee ammaan kana isin bakka bu'ootatu bakka kana argama irraa jaarmiyaalee kana ka hoogganan hayyu duroon yookaan pirezidaantonni jaarmiyaa kana dhufanii walitti yoo hin dubbanne ta'e walitti dhufeenyi keessanii fi waliigalteen keessan kun hagam dhuga hagam hojii jijjiiramas.
Nuti kan edda buunee as jirru ayyurootumaa fi dura taa'otumaati jettu san qaama san irraa edda buunee as jirra. Yaadni keenya walitti hidhataadha. Wal mariidhaan waan kana geggeessaa turre gaafa jaarmaa irraa dhufnu hanga deemuu dandeenyu waan irratti walii galuu qabnu gariin keenya banaa osoo opshinii tokko lafan kenne osoo kana yoo ta'e kana kenninaa osoo hin jenne banaa ta'e kan dhufee jira. Haala kana keessatti dhufneetiniin waan wal fakkeessu irratti walii galle jechuudha. Egaan daawwattoota keenya oduun gammachiisaa lamaan qabnu kanarraa kanumaa boru ammoo sagantaa isaa gaafiif deebii jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo manguddoota Oromootii fi bakka bu'oota amantii bal'ina isaa boru qabannee dhiyaanna akka nu hordofan asumaan isin affeerra.